العالمين. إن شاء الله دعاء غدوان دو خير ما ربي تمال جد حمتو استاتي تلتو استاتي ربو مرات فتوانتي بجتا أكنوك بلونو في ميرا حمتو نسيو سنو كنمتي الحمد لله جو خير نسيو سن كنم الحمد لله جو كناتو واهن داخل في ربي دوانتي بجتا قالوا دنيا تنرت المنا ما كان بربات سومالي دا أوبسا وانت أكوبسان جرو واتوكو فكين سني خاصة والله الحمد لله رب العالمين وانتوكو غافاتي أوبسا قباتي بكا يادو سنين جيتشا أكا فكين واتوكو نوبسا سني انتني سني خاصة فكين سني خاصة مكناتو وانسا ونمل كايف جيتشا فكين سني خاصة مالي وان برات في بيتنا أكو بيكامو أنا بدوبار خربية نينغالي متي نبيكتن ندي كيسانو خايون قلمات خيا جرك برتي هنجرن دامي ماتي كوت من تاخن همي كسمس دمو يوربين كجيرو ما كيني فكسام فودتاني يوربين كجيرو ما كيني فدمو وما قلت شندن دوان دو ربين برامتيره فكيني جرب بامنا خودي مدف دوبار تاي ديمون إندندا أشي proses itu murade ديمون إندندا جرو مودي بيسان ديمي هنكي وقالا موقاسا ديت خرابيات تقالون تقوشين الفاتة قبية تقوهارا وديمني بيو مارا واي فكين يارا وديمني أمو وديمني أمو من ديب نمتيري قارو يوربين كأجيلو مخيني في درك أمننا مرة جرو نرجرو نتيتمو مليك أجيلو من ربين برا ربو ما توك أجيلو شانا ما تتي قالو هو جبيمتي ما تنكينيا أكا بداسا هايلنيا أغارا من طافيتيني نو مكانا مغافة سلام مالي فلاتي irratti gadi dhaabbata mee fakkeenya fudhanne online kan irratti kan gaafa ramadaana dhuftee nashiida harka dhuftee acabacabdu gaafa islaama taatellee waa faayidaan qabdu bar takka turtee faana jedheebtu jira waan ta'eef jechuudha garuu namni kiristaanummaa akka badaa jaallate gaafa islaamummaa dhufu akkuma sana amantaa kana jabeeffata haqaan amane waan ta'eef dukkana san beekee amane waan ta'eef innaa maal isin jechuu barbaade waan akka duniyaa kanarratti akka haadha innaa yeroo sanillee yoo isheen duuteedhaan natti bilbilanii akka fakkeenyatti isinii kaasa obsi maal akka ta'e jechuudha yoo isheen duuteedhaan natti bilbilanii yeroo sana jechuudha rabbi waan hundaa dabarsee waan darbirraa seenaa darbirraa isinii kaasa yaa rabbi ati hin dandeettaa haadha anaan karaa qa'e dhuguma yoo bisuu kan hin jammarre garuu dhugaaf dara nama addaan baasee beekudha yeroo sanillee waan ta'eef alhamdulillah haati kiyya fayyitee nagaa taate waliin haasa'uu qunnamnee hanga waggalama akka sosooma bilbila waliin haasofnu gaafa nani galu yoo silkiin irraa cufanii silkii maatii akka arganne yoo irraa cufanii ani karaa baadiyaan deeme miti gara baadiyyaa waan deeme immoo baadiyyaa keessatti baay'inni isaanii qeessota amaaraatti baay'ata naannoo keenya ijoolleen nu biraas shaadaa qaqqabatanii jiranii maatii warra sanillee aariin irraa qabaninna baay'ee ulfaataa ture garuu guyyaa tokkoon akkana ta'ee namatti boo'ee maalii ta'een beeku rabbii kiyyattan boo'e alhamdulillah rabbil alamin miidiyaa kanarratti akkuma argitanan nan tawadha nan kofala wannan dhabis hin qabu ka alhamdulillah naman uf danda'ee jirudha rabbiin fayyaa naaf kenne alhamdulillah rabbil alamin rabbiin abbaa manaas gaarii naaf kenne waan ta'eef jechuudha akkasumas dammoo kara tokko yoo miidhamellee gara tokkoon qaba tokkoffaa akkuma argitan obboloota koo islaamaa na bira jiru maatiin abbaa koo na bira jiru alhamdulillah namni muslima hundu na bira jiru namni rakkina namaas hin qabu garuu wama hunda keessatti kan haadha abbaasiif caalu hin jiru mitiire inna hanga kana ji'a tokko guutuu maazarii kun agarsiisuu didan wallahi ji'a tokko guutuu jechuudha waa tokko ngoon badaan saa waa horrallee namatti isin himadhu garuu obsi maal akka ta'e isin hubachiisu fani bakka kanatti jechuudha wallahi waa tokko ngoon yaa rabbeeti yoo dhugumaan haqa qabaadhen ta'e haqaadhaaf abbaa kiyyaa guutuu dhabuu koo osoo hin taane karaa ittiin guutuun dhabe osoo karaa yoo argadhe haqa haadhaaf abbaatuun baay'ee ulfaataadha yaa rabbeeti yoo dandeette maatii koo kana na agarsiise dhiitu wangoo rabbitti jechuudha wallaahi rabbiin kun hin danda'a ergan ji'a tokkoo fi I think naannoo guyyaa 3-4 ergan guute amma erganummaa hoodhaan wal argee guyyaa 5 akkasiidha wal argee ni jira jechuudha maatii koo argeera alhamdulillah rabbil alamin garuu moo osoo fakkeenya abboo amantaan kun wada isaatii fakkaadheen bula minaamin osoo itti kan hawwite hundaan dhabda mikinaatu karaa keerii tokko argachuuf jecha
in qormaatamta bas yoo sabrii qabaatte qofa yoo tarii dammo akkuma argite deemte in ulfaata rabbiin hin danda'a garuu rabbiin maatii keekkaniin isin qormaatiin baada ulfaatadha gara maatiitiin garuu nama obsa qabutu waan hundarra tara waan ta'eef jecha jechuudha inna maal isin jechuu barbaade obsa batalaa ijoolleen amantaatti dhufne hin beekaa amantaa kana akka qallaalitti miti argan obsas nu barbaachisa namoota baay'ee miidiyaa kanarratti yoo argitan ijoollee amantaatti dhufanii natti hiiqqatanii waan ta'eef jecha rakkoo isaanii hunda isaanii iyyuu hin beeka baay'ina isaanii jechuudha tokkoffaa kan nama musliimatiin miidhamu jira lammaffaa bultii qabatanii ka'anii ijoolleen keenya islaamaa dhiirallee kan miidhu jira wallaahi rabbiif jecha ijoollee kana yoo dhuguma rabbiif jecha fuudhuudhaaf ta'e malee faayidaa dhuunfaatiif jecha ijoollee kana ittiin dhiyaatina miknaatum jireenya ofii yookaan dhuunfuma isaanii dhooffatan jechuudha namni tokko islaamummaa keessa ture amantaatti dhufeefiyyuu namni kamiyyuu jalqaba irratti namni kam oromatti dhalate waan ta'eef jecha ijoollee amantaatti dhufte baay'ee miidhina inna gaafa isin miitanii kaatan yookaan dammoo jireenya keessanitti gaafa isheen sun isin faana jiraachuu eegaltee ilmoon tokko isin gidduutti argame osoo wal dhabbiinuu kan uumamu ta'e maatii isheetti gaafa fudhattee galte ishee sin kafarsiisu ilmoo san sin kafarsiisu rakkoodha kan miknaatuun bultii kiyattee itti seente namni tokko amantaa illee namaa kan madaanu jira garuu namni tokko yoo jireenyatti seenee jireenya kiyattanii ergatti seentaniin booda yoo ta'e rabbiif jecha bultiinaaf ta'a jedhaatu gara bultiitti seenaa bultiin qoosa miti waan ta'eef jecha jechuudha yoo dammoo lakkiin talti kun haadhas abbaas badaa walitti dhufeenya hin qabdu faamiliis walitti dhufeenya hin qabdu waan hojjetteen harka galaa eessayyuu naqxuun harkaawwatte guyyaa boruu rabbiin irraa sin gaafata baay'ee ulfaataadha haqni haadha manaa jechuudha akkuma haqni abbaa manaa ulfaataa ta'e kan haadha manaas ulfaataadha ana caalaa sintu beeka garuu dubartiin miidhamuun hin taatu dubartuma kamuu taate jechuudha garuu ijoollee amantaatti dhufte miidhina namoonni baay'ee miidhamee waggaa lamanii kaayyuu irraa buusuu didanii irratti dubartii biraa irratti zinaa dalagee maal ta'e hanga irraanii kaawwattee bultii biraa ijaarrachuu hin dandeessu isa faana jiraachuudhaaf ni ulfaata dhiira akkasii fa'aa jira dhiira akkanaa fa'aa qabna jechuudha wallaahi islaamummaa keessa garuu dubartiin takka gaafa haadha manaa siif ta'uu diddee obboleettii kee akhiraa sii taati obbolummaa islaamaa jechuun waa hunda caala bar kan badhaafamit argataa bar obboleecha yookaan obboleettii islaamaa nuti amma akka qoosatti ilaallee islaamni islaama irratti duulee wal arrabsee gandaaf kutaadhaan maalidha wal arrabsa bifaa fi bareedumaan kan wal arrabsu baay'eedha miti wallaahi hin argamu obbolummaan islaamaa waa hunda caalala duuniyaa irrattis yoo khayrii hojjette ittiin milkooftee akirattis ittiin milkoofta ollaa Khadiija Aashaa argama rabbi sallallahu alaihi wasallam waliin taana bar kanaaf yoo dubartiin takka haadha manaa sii ta'uu baatte obboleecha yookaan dammoo obboleettii kee islaamaa sinii taati dubartiin miidhaa wallaahi ulfaata tarii nama ta'ee hin dogongora garuu dogongora sanammoo waliif obsuu irratti waliif taruu akkasidha keessattuu ijoollee amantaatti dhufte moo nurkaan miidhina namoota baay'ee miidhamaa jira ijoolleen dhiiraa keessattuu jechuudha yoo siniin taane nama sana ittuma siiqinaa yoo sinii ta'e wajjin jireenya keessan uffadha maaliif boru jireenya ishee osoo hin taane jireenya ilmaan keessaniillee harkaa fashaleessitanii waan ta'eef jecha jechuudha ilmaan keessan sanillee kufriitti oofta waan ta'eef jecha guyyaa borumoo ishee qofa osoo hin taane ilmaan illee irraa isin gaafata rabbiin waan ta'eef akka ijoollee kaanii fakkeenya ijoolleen amantaatti dhuftee gaafa amantaa keessa turtee gaafa dogongortellee hin beekti akkaataa isheen itti guddatte maatii ishee guddiseera amantaa irratti guddisee waa hunda beekti ijoolleen amantaatti dhuftee fakkeenya dubrii kiyattee rifeensuma qullaa haatee viidiyoo yoo taasifte ati kaatee yoo xiffiidhaan dhoofte isheen hin beektu akkasitti barsiisuu hin dandeessu akkasitti miidhuu ta'a malee jechuudha yoomuu nama kana lakkii wallaalummaa qabdi nan barsiisa maatii ishee irraa gargar baateerti ofitti hin qaba waa hunda isheen ta'aaf obboleecha obboleettii abbaan ta'aaf firan ta'aaf abbaa manaa ta'aaf yoo jette okay akkasitti ofitti qaba garuu ijoollee keenya nurkaan miidhaa inshaallah akkas fakkaata namoonni amantaa bira hordoftamoo namni tokko dhiiraaf dhufee maaf akkas jetta yoo jettan ta'e namni tokko amantaa kana kan qabatu dhiiraaf osoo hin taane nafsiyaa ofiitiif amantaa kana qabata kan akka nasiyaattiin isinidhaan barbaade malee garuu moo dubartiidha dhiira kaafiraa oromoo hin dandeessu miknaatum islaamummaan hin eeyyamuuf waan ta'eef jechuudha dubartiin takka kana yeromtu nama rabbitti amanedha malee nama rabbitti kafare miti amantaa kennatu nuuf hin eeyyamne kanaaf bultii sanitti yoo seentemu ilaallattee eeggattee seenuu qabdi malee
abbuma argite wajjin intini ta'uun qabdu. Nikaanu fakkeenya osoo duraan abbaa manaa ka qabaattu taate kiristaanummaa keessatti yoo inni hanga islaamummaa fudhatee nikaan godhatanitti